Godaansa seeraan alaa hambisuuf hundumtuu gaheerraa eegamu baachuu qaba jedhame. Godaansi seeraan alaa miidhaan hawaas dinagdee geessisu dhuunfaarraa ka'e hanga biyyaatti dhiibbaa olaanaa akka qabu namoonni rakkichaan yeroo adda addaa miidhaan irra gahe ragaa bahu. Dubree Riyaanaa Adam jiraattuu magaalaa Xirooti. Barumsa sadarkaa lammaffaa akkuma xumurteen kolleejjitti barumsa itti fuftus cinaan hanqina ishii kaffaltii barnootaaf rakkachuu odeeffannoo dogoggoraa karaa faddaaltotaatiin seeraan ala biyyoota alaatti yoo imalte ni jijjiiramta jedhuuf ishii akka saaxileemti. Kunis dhugoomee karaa Jibuutiin imala eegaltus daandii irratti qabamuun qarshii akka kaffalan gaafatamu himte. Kanumas maatii dursa dhimmicha jalaa dhoksuun imalatti galan qarshii isaan hin qabne akka erganiif gaafachuun liqeeffatanii lubbuu ishii akka baraaran kaasti. Gidiraa himuuf ulfaatu booda Saudi Arabiyaa geesse achitti sanumaayyuu dhokataa yeroo tokko tokko hojjachaa turuun rakkoo fi dararaa hedduun booda gara biyyaatti deebi'uu dubbatti. Akka carraa ta'ee dallaalli gizee dharaan bulee gara Jibuutii nu ergu hidhatoo qabanii maallaqa nu gaafachuun isaanii hafan qabu. Booda deebinee maatuma keenya san rakkisne. Yeroo ulee reebichinis waan adda addaa jira. Kanarratti maatuma keenya irratti tawwalee rakkisiisne barbaadanii liqeeffatanii qaban gurguranii nu erganii akka nuti baara sanachi tarkaanfannu godhan. Sanboota Yemanii keessa waggaa takkaaf akkana turree afaanii fi kanas barbaadannee maal jechanne sanboota ammallee achumarraa bifa dallaalaatiin gara Suudiidhaa seenne. Yeroo lama maatiin rakkisnu maatiinis keenyas harka qalleeyyiidha. Duraanuu sababummaa kanaati ka biyyaa nu baase waan ta'eef achi baanee dallaalaaf dalaynee carraa kafaluu nudan akkasitti haala saniin karaa Saudi Arabiyaadhaa jechi nu naqanii isaanillee dallaallee akkasuma nu daleessisaa ture. Soo sanirra gizee dabarru qabamuunis ni jirti wantoota adda addaa jira hojii dhabuu jira kana hojii yeroo teenya achi keessatti illee dabarsine akki nuti jennee manaa baanillee nu milkooyne. Bahraddiin Yusuf immoo aanaa Gumbii Bordoddeerraati. Barumsa sadarkaa lammaffaa xumuruuf yeroo qaqqabutti hiriyootaa fi faddaaltotaan sobamuun karaa wal fakkaatuun miilaan gara biyya alaa imaluu hima. Dhiibbaan godaansa seeraan alaa biyyuma keessatti faddaaltota dirree dhawaarraa eegalee walirraa walitti dabarsaniin irra gahuu akka eegale ibsa. Imala lafoo bu'aa baay'ee hedduun guutamee fi yaaduufiyyuu namatti ulfaaturraa bu'aansaa godaannisa qaamaa fi sammuus ta'e gaggeessuun achi qaqqabus wanti hundi akka jalqaba yaadeen faallaa ta'e lubbuu ofii baraaruuf gara biyyaatti deebi'uu kaasa. Shammoo kanaa bichaan oofan sanboota buusanii miilaan eessan oofan hanga guyyaa 15 olii miilaan osuma kinaan koriin karuma kanarra jechuudha. Wanni seeraan alaa yaan kun osoo namni amma biyyaa beeta malee biyyuma keessa akkuma reemtaan yaani parsantiin 90 biyyuma keessatti gaggeeffamu dhugaa dubbachuudha. Maaliif jennaan laalonni wal harkaa fudhee sitti kana wal harkaa fudhee walii kennaati miilumaan si oofanii uummata kana fitan karratti dhugaa dubbachuu waan irraan tana nama takkar lamarra karaa keessatti nurraa hafe intala dhalaa jettaa dhiira jettaa nama guddaa jettaa karaa kana wajjin tokko lama miti namni garuu karaa keessatti awwaallee bira kunni nama tokko lama miti dhugaa yoo godaansaa deebitoonni kunneen ammarratti haala mijataa dhaabbanni siip qaamolee mootummaa wajjiin ta'uun mijeesseen hojii uummatanii daandii jijjiiramaa isaanii fi biyyattis abdii horuurratti akka argaman ibsan. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa rakkoon godaansa seeraan alaa wal qabatu caalatti godinoota 8 naannichaa jechuunis Baalee 2, Arsii 2, Harargee 2, Jimmaa fi keessumattuu Asaanaa kana Shawaa Kaabaatti babal'ataa jedhan. Dhiibbaawwan adda addaa fi odeeffannoo hin taaneen sobamuun ka'umsa akka ta'e kaasanii rakkicha salphisuuf hubannoo cimsuurraa eegalee qooda fudhattoota adda addaa faana hojjetamaa jira kaasan. Guyyaa kanas dhaabbata miti mootummaa ka'umsiisa biyya Xaaliyaanii ta'e SIP wajjiin qaamolee adda addaa Harargee Bahaa fi Harargee Lixaarraa dhufaniif Adaamaatti leenjii hubannoo cimsuu kennine jedhan. Haala mijataa mootummaan uumeen biyya keessatti gurmaa'uun hojjechuu fi biyya alaattis karaa seeraan imalanii hojjechuun furmaata waaraa ta'us hubachiisan. Yoo of ta'eeti waa hojjete, yoo obsa qabaate, yoo biyyuma teenya keessallee yoo gurmoonne, yoo qaroomine, yoo hubannoo qabaanne, yoo leenjii qabaanne, ogummaa qabaanne biyya teenyallee hojiin ni jira. Hojii tuffachuu osoo hin ta'in obsa qabaannee hojjenne biyya ambaa deemnee karaa seera alaatiin deemnee balaan durra ga'urra kan jiru yoo hubannaa qabaatan biyya keenya keessallee hojiin akka jiru itti agarsiisuu danda'udha jechuudha. Inni lammaffaa ogummaan qabaa. As keessatti qofatti hojjedhu deemeetiin hojjedhaa yoo jiraate maaltu jira? Karaa seeraatiin deemuudha. Eejensii bobbii biyya alaa irratti hayyama qabaatee sirnaan hojjetuutu jira jechuudha. Ka biiroo dhimma hojjeta hawaasummaatiin akkasuma ministeera hojii ogummaatiin walitti hidhata qabu karaatu jira. Karaa daandii kanaan deemuudha jechuudha. Kana biiroo dhimma hojjeta hawaasummaadhaa qunnamanii daandii itti agarsiifamu eejensii sirnaan beekame eejensii ganda keessatti hannaaf of qopheessee
kuma dhibba tokko kuma dhibba lama namaan fidaa biyya ambaa siloofna jee nama gowwoomsee waan barbaade namarraa fudhaturra kan sirnaan mootummaan hayyama kenneef hojjechiisu jira. Isaan kana qunnamanii siyoosii leenji'amfamanii xalayaa sirnaa qabaachuudha jechuudha. Daayirektarri ittaanaan dhaabbata SIP obbo Tewodiroos Haayiluu gama isaaniitiin rakkichi kan qaama hagoo osoo hin ta'in rakkoo waloo ta'uu hubachuun dhaabbanni keenya hubannoo uumurraa eegalee qaamolee mootummaa wajjin ta'uun hanga hojiitti galchuutti socho'uun rakkicha salphisuuf hojjetaa jira jedhan. Leenjiin hubannoo cimsuu kennan kunis qaama hojichaa ta'uu kaasaniif አንደኛ ወጣቶች የስራ ዕድል እንዲያገኙ የማመቻቸትና አገራቸው ውስጥ ሆነው የመለወጥ ድል እንዳለ የማሳየት ስራዎችን እንሰራለን። በሁለተኛ ነገር ደግሞ ህገው ስደት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ በምን ያህል ደረጃ ስቃይ እንደሚደርስባቸው ኢቭን ይሄንን ስቃይ አልፈው እንኳን ያሰቡት ቦታ ሲደርሱ እንዳሰቡት የተደላደለ ኑሮና ያሰቡት አይነት ኑሮ እንደማይኖሩ እዛ ካሉ ምስክሮች ጭምር አምጥተን እያሳየናቸው ህገው ስደትን እንደ አማራጭ እንዳይጠቀሙ ለማድረግ ትልቅ ስራዎችን እንሰራለን።